nagaa kam jirtu nagarreen dagannee fayyaa keessanii nagaa koodhaa seenaa yuutuuban jedhama warri haaraa taatan subscribe like gochuudhaan na bukkee dhaabbataa nagaa keessanii jirtu nagaa koodhaa gadda cimaa waa'ee obboleetti keenya boqotteef gadda guddaa natti dhaga'ame ibsachuu barbaada. Gadda guddaa kana hin jedhamne kan namatti dhaga'amu baay'ee tokko gadda guddaa baay'ee tokko jechuudha. Maaliif namni inuma du'aa, namni inuma boqotaa, namni biyya lafaarraa inuma du'aa, namni hin duune hin jiru. Garuu namni hin duune, namni hin boqonne, namni lubbuun isaa hin dabarre hin jiru. Garuu akka qaba jechuudha. Duuni akka qaba. Kan obboleetti kana baay'ee nama guba. Kan obboleetti kana baay'ee tokko nama guba. Nama guba baay'ee. Na waaqayyoon lubbuu ishee haa maaru, haqa ishee rabbiin haa barbaadu. Rabbiin kun inni nu uume haqa ishee haa barbaadu. Baay'ee tokko garaa nama nyaata, baay'ee tokko nama guba. Nama taphatee hin quufne, nama hojjetee hin quufne, nama bakka waan hunda gana nama afuudha. Ganaan umriin ishee biyya ormaatti waggaa 7 waggaa 5 jechuun baay'ee tokko ulfaata. Garuu wanti kana keessaa wanti nama gubu, wanti nama keessaa hin baane. Mucayyoon kun social media irratti akkas waan suuraa waan barreeffama sana gallakkifte commentiin achi jalatti barreeffameef aizush koodee maal taate namni jedheen irree hin jiru. Ani wanti na dhibee, wanti na garramee, wanti na gubee namni obbiraa nama dhabuusa. Habbaas haa ta'u, obboleessas obboleettis haa ta'u, hiriyaa obbiraa nama dhabuushii baay'ee tokko na gube, baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Obbiraa nama dhabuushii aizush ani siif jira namni jedhuun waggaa kana muduu hamma hojjettee akka viidiyoo irra dhageenyutti, akka maatii irra dhageenyutti, akka obbolaa irra dhageenyutti waggaa 5 kan hojjette mucayyoon kun biyya Beeruut irree hojjettee turte, asirree biyya Dubaay irree hojjettee turte. Garuu waggaa kana keessatti maatiin irree akka quba hin qabne, obbolaan irree akka quba hin qabne, maalirraa akka ishiin jirtu darbee immoo ani of balleessuudhaaf ani obbolaa koo nagaa naa ta'a innaa jettu aizush maal taateeti, maaltu si mudate, maal taate nama jedhu bukkeedha. Dhugaa waaqa biyya ormaa jechuun baay'ee tokko ulfaata. Nama si barbaachisa, maatii si barbaachisa, obbolaa si barbaachisa, nama jabaa si barbaachisa. Jireenya kee biyya ormaa keessatti nama bukkee keeti aizush ani siif jira obboleetti koo aizush siin jedhu si barbaachisa jechuudha. Innaa maatii koo maatii jaalalaa ani kan hin jedhu kan na gubee tokko mucayyoon kun boqotteetti lubbuun ishee darbeera. Akkuma ta'es ta'e darbeera lubbuun ishee. Garuu otoo bakka foon ishee otoo boqotee lubbuun ishee darbeera. Waaqayyoon ishee haa maaru. Foon ishee otoo reenfi ishee galee boqotee baay'ee tokko namatti tola. Garuu haqni ishee immoo ijoolleen ciccimoon haqa ishee barbaadaa jiran immoo waaqayyoon isaan haa kabaju. Rabbiin bakka isaan jiranitti hamtuun isaan hin argine. Dhugaa shamarroonni keenya baay'een warroonni gargaaraa jiran social media isaaniitiin eebbifamaa galatooma. Kana malee garuu wanti nama gubu, wanti obboleetti kana waan baay'ee nama gubudha, waan baay'ee nama gubu garaa namaatti hin ba'udha. Nama aizush of biraa bakka barreeffama sana barreessiteerree obbolaa irratti bilbilatteerree bakka waan akkanaan godha, waan akkanaan jira. Mucayyoon kun waa rakkatte waggaa 7 waggaa 5 keessatti nama aizush jedhuun nabdi. Oh my god. Baay'ee tokko ulfaata. Warri biyya ormaa keessa jirru hundi keenya ni beekna. Jireenyi biyya ormaa maal akka ta'e, haati ormaa biyya ormaa maal akka taate hundi keenya hin beekna. Kana keessatti nama si barbaachisa. Aizush bukkee keeti hiriyaa si barbaachisa. Keessatti yoo mucayyoon kun immoo akkan ishiin dalagdu ala hin baati. Boqonnaa hin baati. Yeroo boqonnaa baatu sanatti akkam gwaadha hiriyaa tokko dhabde. Hiriyaa aizush maal taate, maaltu jira rakkoon iciitii ishee kan itti mattu. Dhiiras haa ta'u shamarree namni iciitiitti matanii jira. Garuu mucayyoo kun iciitiin ishee kana jedhee namni dubbatee hin jiru. Namni bakka kana dhukkubsachaa turte keessa ofiitti kana gubachaa turte kan jedhee dubbatu hin jiru. Waaqayyoon gumaa ishee haa barbaadu. Baay'ee tokko nama guba. Jireenyi biyya lafaa bu'aa baay'ee qabdi. Kanaaf iyyuu jireenya biyya lafaa bu'aa baay'ee qabdu kana keessatti immoo waaqayyoon yoo nama tiksee
waaqayyo yoo nama eegee waan bakka sana bakka yaadaan ga'u keessatti jireenya biyya ormaa jechuun jireenya baay'ee ulfaatu jireenya baay'ee ibidda taatedha. Nama ibidda baaqilaa ibidda seentee ibidda keessa baatee jechuudha. Nama xiyyiitiin rukuttee ibidda xiyyiitii sana jalaa ba'ee jechuudha. Jireenya biyya ormaa jechuun hundi keenya ni beekna. As keessatti garuu nama si barbaachisa. Humna hojjettee fidde sana nama bakkatti si jijjiiru barbaachisa. Namni kun yookiin waan waggaa sana muluu hojjettee waggaa sana muluu dalagdee yeroo of laaltu waa dhabuu dandeessi bakka jechuun isinii gala of onnaa bukkee ishii fuuldura ishii duuba ishii laaltu omtuu hin jiru ta'a. Kanaaf usaanii kanarree fudhatti ta'a. Namni kun Aizoosh namni argitaniitu barreeffama ishiin barreessite irratti namni Aizoosh homaa miti hin darbiti akkana godhi jedhee hiriyaan tokko keessa barreeffama sana keessatti deebiseef hin jiru. Maatis ta'e hiriyaa kaanis ta'e har'aan tana ishiin nu bira dabarteetti baay'ee tokko namatti dhagama baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko nama bu'a. Garuu waaqayyoon lubbuu ishii hamaaru jireenya biyya lafaa keessatti bu'aa bayiitu jira obbolaa tokko. Jireenya biyya lafaa keessatti bu'aa bayii guddaatu jira. Bu'aa bayii sana keessa immoo yoo bakka tattaaffii godhatte yoo of ani eenyudha jettee of gaafatte kan jireenya biyya lafaa sana keessa dabartu jechuudha. Abdii nama koo godhachuu baatte abdii kee waaqa godhatte amma mucayyoo suni sooshaal miidiyaan ishii yoo ilaaltan feesbuuk ishii waaqayyo abdii koodha jedha. Waaqayyo abdii koodha hojii seexanaati. Waaqayyo abdii koodha namni jedhu tokko yoo dhuguma lubbuun ishii harka ishiitti kan baatu ta'e yoo lubbuun ishii harka ishiitti kan baatee ta'e dhugaa ishii rabbii haa barbaadu waan akkanaan hojjetu. Waaqayyoon tikseessa godhate kaa nama hamanaan jiru jechuudha. Innaan kana biraan immoo barreeffamoonni isheen gadi lakkistu keessa seentanii yoo ilaaltan jechoonni isheen gadi lakkistu jechoota bakka garaa nama nyaatu jechoota bakka akka nama kun nama abdii homaa hin qabne akka nama fira obbiraa hin qabne akka nama tokko obbiraa hin qabneetti kan ishee waaqa ishee bichatti bo'aa jirtu turte sooshaal miidiyaa irratti. Kanaaf obboleetti keenya duute waaqayyoon lubbuu ishii haa maaru gumaa ishii rabbii haa barbaaduu fi nagaadhaan reenfi ishii biyya galee akka nagaadhaan boqotu kadhannaa goonaa fi waaqayyoon ishii bira haa ta'u. Waaqayyoon maal jenna warroota ishii gargaara jiran warroota reenfi ishii akka galu taasisaa jira waaqayyoon isaan haa kabaju eebbifama. Innaa obboloota koo kan manis hin jedha gadda guddaa namatti dhagama waan guddaa garaa nama nyaatudha waan guddaa kana jedhamuu hin dandeenyedha. Garuu wanti godhamuu jiru darbitee ittiin bukkeedha. Of eeggannoon jireenya keenya keessatti of eeggannoodhaan deemuun waa tokkodha. Ani jireenya biyya ormaa keessatti akka kootti namni nama barbaachisa. Obboleessi nama barbaachisa. Obboleettiin nama barbaachifti. Abbaa manaas haa ta'u cimaan nama barbaachisa. Abbaas haa ta'u cimaan nama barbaachisa. Aizoosh akkana goona kan siin jedhu si barbaachisa. Garuu suni hin jiru taanaan dhuguma abdii nama kutachiisa. Kanaaf iyyuu obboloota koo obboleetti keenya darbiteef waaqayyoon lubbuu ishii yaa maaru reenfi ishii immoo biyya galee maatii ishiitiin akka boqotu abdii qabna. Ijoollee baay'ee tattaafattuutu jira haa eebbifamanii. Kanumaan isiniin jedha gadda nutti dhaga'ameef waan nutti dhaga'ame gadda guddaadha. Eebbifamaa galatoomaa warroonni gargaara jirtan nagaa naa ta'a baay'ee.